Affool uummata Oromoo Arsii Sikkoo Mandoo keessatti uummanni Oromoo maddi walaabutti gurruratee Arsiin dallot loonii dalleessitee dalla falattee midhaagdutti gada midhaagfattee kurkurtuutti kurkursu buttaa qalattee oda roobatti seeri tumattee baaletti baalliin qoodamee baalle mataan bayee gada quufan ga'ee katta kototee marii boottii marii fixee waakkanna diini waakkatee jedhee ammallee itti weellifamaa jechuudha. Kanaaf odaan seerri uummata Oromoo yeroo jalqabaaf itti labsame godini Baalee Bahaa keessatti argamaadha jechuu odaan roobaa argamuu qofa odoo hin ta'in ayyuun seera Oromoo yeroo jalqabaatiif labse Ambatoo Dayoo seera dhallee uummanni Arsii Oromoo Sikkoo Mandoo ittiin bula turte seera Booranaa Kadaawwee Gobboo tumeen duratti seera Maccaaf Tuulamaa Kamakkoo Bilii tumeen duratti seerii jalqabaaf akka Oromoon labsamu odaa roobaa naginniirii armatti labsamee jechuu. Kanaaf Baaleen Bahaa iddoo yayyaba seera muraa murtii uummata Oromoo jechuun hin danda'ama. Kanaaf abbootiin gadaa Sikkoo Mandoo ardhallee yoo seer murtu seeran baatii muramti jedhe seeran baya Ambatoo Dayoo muree ardhaan nuu baase.